abde lafallitu samin batu jabadu motor remot asbay yarkenen asbay gotun kunnami wana kes gote dubaddu ummata oromo tarkenen sana bodde murtesitti murtae fudata jechuudha akkasitti walli sun injiru halkani guyyaara to jenna bolesa ko halo sura jara namni qabu jira as keessa sura jolle kana سورة جرام جيون ده كان يقبل عندني قبلني سورة ثانية ده فيها خلاص ارجي نت ارجي فيديو كاش ابشر والانجرا هاجت مرات تو جنجرا دام سلام متى يوغا بات دام داجرين هلو وان هدو جوان بيا سعودي عربية ده خيسر راودا جرو وان هدو جرا وان غنا سوجن هاساو جرا بلنت وان ده سرسينه اكا لكيد ان شاء الله ربي وجين يلا سورة سي سورة سورة جرا هندسا نو ارجع ilmaan oromoo ijoollee kana ilaaluu qabu akka jarri viidiyoo jara maxxansan nummoo suuraa jara maxxansinee bakka jarri jiranu qabamanii akka dhiyaatan sa'aatii 24 keessa ol bahanii laayivii seenanii waan akkas godhaniif ummata oromoo dhiifama gaafatanii waan ummanni oromoo itti murteesse hin fudhatanu taanaan waliin jiraachuu ganda fedhe ta'u ganda abbaa fedhe ta'u eenyuun isa ta'u ilma abbaa fedhe ta'u waa hin liisuun jiru jechuudha. share goda video kana obole won kenya waan dhammatan qabu ergaa xumura waan dhammatan qabu ilmaan oromooti okay atille saayid qayyi hedduu galatumni hedduu ni bada bakke hedduu ilmaan oromoo bakka jiru baay'ee ajli ergaa hedduu si akka jira hedduu galatumni sinja amaan durille takka waliin baranne ara rabbiin waliin dhufide afaan tokko dubbana waan kana saba keenya kulkullu godhuuf جائزة كبيرة جدا ومنتهى إن شاء الله بإذن الله سعودي عربية مقالة الرياض وان الرا ديمو اللي ولي في اللي سيفين جدا إن شاء الله بإذن الله ربي وجين ورمونيس نو أغير كارتو شير هاغوتو فيديو خنا بكانجو طبعا أنا مبوتون ولينجو كمان تول إن شاء الله المان رمو وانا نسيتي دامو يو جولي كوني أبدي مرتاني سيتي فيديو كينا بيرا جدان اللي أنا مو أكجرا بكجرا بوي بكميدون توتا كنا بوي وانا نسيتي موجرات namni dhugumatti oromummaa oromoo dhoofiin jettan tokkoffaa ijoolleen kun ijoollee jartarii akkuma isin argitan sobniif dhugaan hin beekama afaan namaarraayyuu ijoolleen kun giddiidhaan viidiyoo waraabamani yoommoo lakki giddii miti jedhan warri dhiiraas ba'anii ayimatanu adaraa keessan ilmaan oromoo adaraa rabbii isiniin jedhaan adaraa rabbii warri haadha qabdan yoo dhugumatti haadha keessanii kabaja qabaattan obboleettii keessanii kabaja qabaattan viidiyoo sana warri gadhiiftan فيديو سن جلقبا دفنا برغيم جلقبا دفنا برغي غرو اولباسه متاسينيان ايه سابات ني سنم تي وري متاساج تنكون ورا فيديو كان ورا بي قديمت وري متاساج تو ورا فيديو كان ورا بي قديمت سينجرين نمو بوليتيكي فوكيسيسو برباد اتم متاسي تمدي سوبدي تكو اولان تكو سوبيلا كده تبو ايه چو داي ماني رغوته غدي فته فيديو سان imimmaan kee keessootti boo'i viidiyoo sana maxxansiniif rabbiin isin qabee jechuudha hundumti keessan viidiyoo ijoollee kana sooshaal miidiyaa irraa balleessaa adaraa oromummaa adaraa rabbii maqaa rabbiitiin isin kadhadheera jechuudha maqaa rabbiitiin isin kadhadheera la viidiyoo kana nam tokko maxxanseennaan yaadatti kennaa arganneerra ijoollee sataramanii uffatanii argannee jirra waan ta'eef amma irratti hojjennee murteessaa isinii dhiyeessinutti tasgabbiin nu eegaa فيديو كان أدرا كيسن أدرا وري هذا قبضن كان هذا كم ننجرو كان بوليتين كم ننجرو فيديو كان رابل لسا في جولي كنا مبارك يا دبيلا كان سيما نتاتو كوجرا جولي تنايرو مكان ثاني وابن متاسو صاحب خيا باي والجارن باي والبينا وجن لي ناندي جرا من لي وجن كله تربي بيته يسلي مي واني فكان حجته يعني أفير يعني دبيتنا إني خيسة جيران أنجت جولين بيجي يروسون يفنجرو بيجي يروسون يفيفو لكن خيسة أنجت هيدا خيسة أنجت الدنيا ري إراكمان كابو أدلة أمري أشيلن ده أقول بيت يروسون يفيفو يوم جاسون أتران تنا ندولي يرو تكا ندولي فيدي أفير وان إندي يعني واني وانا كوني تروفه
Ini nih katakan musuh ini dan ya ada juga yang ada. yaa obboleessa koo yaa obboleewwan koo hundi keessan iyyuu wanni isin beekuu qabdanu viidiyoon kun gadi ba'ee addunyaa wal ga'eera haqa barbaanna ijoolleen kun isitti arganu jarri sun isitti arganu akkuma miidiyaa irratti jalqabe miidiyaa irratti xumurree goolabatti goonee kana booddee akka viidiyoon shamarranii gadi ba'ee maxxanfamne yoo duran dhaabanne bor viidiyoo haadha keenya viidiyoo obboleettii keenya giddiin qabanii waraabanii nu dhiyeessutti deemu jechuudha. Ishakkinaa kana. Kanaafuu jennaan ijoolleen kun dhufanii uummata Oromoo fuulduratti akka sooshaal miidiyaa irratti ijoollee kana maqaa balleessan mee ilmaan Oromoo qalbiitti cabe kana ilmaan Oromoo dachee abaaraa jiru kanaaf deebii dhufanii kennuu qabu. Sana booddee murtee ilmaan Oromootiin itti murtaa'e fudhachuu qabuun jedhaan akka yaada kootitti mee inshaallah ustaazota keenya keessa galchine dubbii kana dubbii laafaa miti obboleewwan keenya itti himeera viidiyoon jira akka jarri kaasan akka jarri viidiyoo jira olii gadi maxxansine itti himeen jira gurbaa sana yoomnaa dhiyeessuu dandeessaati gurbicha yoomnaa dhiyeessuu dandeessaati gurbaa sana yoomnaa dhiyeessuu dandeessa halo halo Surah saya di sini kan wah. mee suuraa jedha Tapi kan aku surah dia tadi dia ini. ergi deebii yaa ilmaan Oromoo wanni isin beekuu qabdanu mee asabaa laala asii yeroo gootni wanni meeqa waa meeqa rakkoo meeqa irra jiram asiin immoo wallaalaan jaamaan duudhaan jechuudha gadi ba'ee mana shamarranii dhaquudhaan viidiyoo akka sanatti jechuudha viidiyoo nama saalfachiisu an takkaa viidiyoo kana argees hin beeku yeroo jalqabaate jechuudhaanaaf viidiyoo akkasii miila kee qabi ol qabi miila kee maal jedha akkanatti dubartii waraabanii ji'a ja'a guutuu maallaqa irraa nyaatanii jarriyyuu ragaa ofitti baaniiru nam tokkotti gadi baatee himte farshoo dhuganii akka jara jiranus hin beekama nam tokkotti gadi baatee himte nam tokkotti gadi baatee himte maallaqa nuti gaafanne kennu nama tokkotti himtee jennaan namatti himtes sis anatu maal godhe maal afaan jara akka jaraatti afaan cabee dubbachuu hin danda'u baay'ee nama gaddisiisa tokko feesbuukii isaatii wajjin naa dhufee isiniif ammattansaa hundumti keessan irratti hirmaattanii yaa jara keenya waa tokko isiniidhaan barbaada ayyeroon akkas dubbadhu shamarranii dhaabadhee yookiin immoo shamarran nagaadha hundi jaraa nagaadha shamarran waan balleessanu jechuu kooti miti yoo waa balleessanis maal yaa jara keenya finfinnee keessa warri beektan eenyuun finfinnee keessatti shaarmuxumaa hojjetaaru ilmaan Oromooti shamarran Oromooti saba barbaade irraa bahee hojjetaara takkaa viidiyoon jalaa gadi bahee mul'ateera warri kun utuma badii qabaatanii shamarran kun utuma badii qabaatanii utuma jara dhiiraa bira dhaqanii mana jaraa dhaqanii maaliif viidiyoon jalaa waraabamee maxxanfamuun ijoolleen kun obbolaa jaraati saba jaraati utuma jarri mana jara dhiiraa dhaqanii amma akka jarri dubbatanitti ijoollee shamarranii ijoolleen dhiiraa kun farshoo quufanii dhufanii jedhan utuma shamarran kun farshoo quufanii mana jaraa dhaqanii warra dhiiraa kana bucuudhumasii waatti dhagahamuu qabu mi'a keessanitti xiqqoodhumasitti dhagahamuu qabu yeroo obboleettii isaa haadhatuu qabu obboleettii isaa akkasitti viidiyoo waraabee addunyaa irratti gadhiisee maqaa shamarran ilmaan Oromoo mataa gadi qabachiisee amma shamarran feesbuukii irratti akka argaartan ayi Oromoo jedhaa jiru isinii galee amma ijoolleen of waakkatu jechuudha kanaa jennaan bakka jirtan viidiyoo kana sheer walii godhaa ijoollee kanas hin haasofsiifnaa akka jarri dhufanii ifa ba'anii waan intala Oromoo ijoollee shamarran Oromoo walitti qabanii uffatatti baasanii akka sanatti yellaasisaniif jarris miidiyaa irra ba'anii dubbatanii sana booddee murteen kan ilmaan Oromooti murtee isiniif anniisa jechuudha isa jiru dhiisaa isin murteen hin jira garuu ijoolleen kun
yaa obboleesso kan maqaan kee Nasruu Jamaal tokko Abdii Ibraahim lama Roobaa Jamaal sadii ergi ammallee ergi maqaa jira Goo Ooroo kan jedhu jira tokko Goo Ooroo kan jedhu jira afur shanan jara jechuudha feesbuukii jaraan harka ga'eera feesbuukiin jara shanan iyyuu harka ga'ee jira bilbilli jaraas nutti ergamu bilbila jaraas ergaa bakka jirtan ilmaan oromoo tokkummaadhaan jechuudha tokkummaadhaan kaatanii obboleewwan keessan kashlabboota kana bilbila jaraa qabdu ergaa feesbuukii jara